Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Oromiyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa guutuun qaba. Har'a immoo maaskii rifeensa keenya hojjannu rifeensa keenya dibannu faana hojjanna jechuudha. Akkasumas wantoota nu barbaachisan kinoo akkuma asirratti argitanii fresh yogurt nu barbaachisa. Akkasuma dammi nu barbaachisa. Akkasuma immoo olive oil yookiin yaawira zayitii jirsaa nu barbaachisa. Akkasuma immoo coconut oil nu barbaachisa jechuudha. Kinoosa kana inna akkasuma killeen lama nu barbaachisa jechuudha. Inna isaan kana hunduma isaaniiyyuu isaanii keessatti mix gochuudhaaf nuti tolu keessa godhannee itti nannaa jechuudha. Ani gulaalee lama fayyadame isin akkaataa rifeensa keessanitti ilaaltanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inna akkasuma zayituunii maankaa lama fayyadame. Coconut oil immoo maankaa tokkoon fayyadame. Akkasuma dammallee maankaa tokkoon fayyadame jechuudha. Guyyaan maankaa shorbaadha kanan inni itti fayyadame. Irraan immoo yogurt maankaa lama fayyadame. Sirriitti guuteen itti naqee jechuudha. Isaan kana wantoota kana hunduma isaa erga bakkee tokkotti nannee kinoo bifa kanaan erga nannee sirriitti mix goonaa jechuudha. Mixeridhaanis rukutuu hin dandeessu. Ani garuu harkumaan waliin makee jechuudha. Sirriitti akkas bakka baay'ee isaa waliin makee hanga dhumaatti kinoo kana fakkaata jechuudha. Inna amma immoo rifeensa keenya akkaataatti dibannu wal faana ilaalla jechuudha. Kinoo akkuma argaa jirtanii rifeensa koo filadheen jira. Gaafa dibannu rifeensa keenya sirriitti filachuu qabna jechuun gaafa sirriitti filannee wal nugaa keessa isaa hunda isaa itti dibachuudhaaf nu salphata jechuudha. So kinoo akkuma argaa jirtanii maaskii nuti hojjannes kanaadha. Amma hin dibnaa jechuudha rifeensa keenya. Akkaatti namatti qabbanaa namatti tolu isinitti himuu hin danda'u dhugaa dubbachuu fi na rifeensa keenya lafa isaas rifeensa isaa sirriitti dibuu qabna. Ani garuu dura yogurtii maankaa lama itti godhee booda garuu itti dabaleera maaliifini mataa koo maankaa lama wal naaf hin ga'u waan ta'eef isin garuu akkaataatti rifeensa keessanitti itti godhachuu dandeessu. Yoo rifeensi keessan yabbuu ta'e maankaa 3-4-5 itti godhachuu dandeessu. Yoo mataan keessan immoo haphii ta'e akka mataa keessanitti ilaaltanii itti godhachuu dandeessu jechuudha. Ani kinoo bifa kanaan itti dibaan jira. Viidiyoon dheerata jedheen baay'ee speed godhe malee baay'ee masaaj godheera sa'aatii daqiiqaa dheeraadhaaf jechuudha. Isinis gaafa itti dibdanii akka qodaa keessa faana wal fudhatuu fi sirriitti hamma dandeessan masaaj godhaan isiniin jira. Egaa akkuma kana dura isinitti bishaan biyya kanaa soogidda qaba jedhee kana dura isinitti himeen jira. Isinis hundi keessanuu beektu. Rifeensa keenya yoo ofii keenyan kunuunsinee akka nu jalaa hin caccabne yoo ofii keenyan pirootekti goone malee dafee nurraa dhuma jechuudha. Wantoota baay'eedha wanti rifeensa keenya nurraa fixan waan ta'eef kanaaf immoo nuti otoo nu jalaa hin caccabini otoo homaa nu jalaa hin ta'ini kunuunfachuun immoo nu irraa eegamaa nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf booda gaafa bira darbanii wanta tokko erga bira darbanii duubatti itti deebi'uu waan hin dandeenye fi gaafa sana immoo gaabburraa har'aa hojjechuu qabnaa jechuudha. Wanta buru gaabbinu har'a yoo hojjanne gaariidhaan isiniin jedhaani. Kanaaf wantoota garaagaraa mana keessatti wanta argattan fayyadamuu dandeessu. Dirqama kana qofa fayyadamaa isiniin jechaa hin jiru. Isin wantoota isiniif salphatee mana keessatti argachuu dandeessanii fayyadamuu qabdu rifeensa keessanii. Ifni gogaasaa gaafa mataa akkanatti miiccineerraa gaafa waan tokko itti dibnee miiccinee irra filatamaadha jechuudha. Maaliifini gogaadhuma isaa akkuma jirutti gaafa miiccinee tokkoffaan hin caccabaa, lammaffaa gogaan keenyallee hin goggogaa jechuudha. Kanaaf gaafa filullee baay'ee tokko caccaba. Garuu gaafa akkanatti immoo itti dibnee wantoota ta'e wanta mataan keenya jaalatu beekuu qabna duraan dursineeti. Yeroo tokko wanti nuti hin jaalanne rifeensa keenya faayidaa hin qabu. Rifeensa keenya caccabsuu danda'a. Kanaaf wanta rifeensi keenya jaalatuu fi wanta rifeensa keenya hin jaalanne adda baasnee beekuunis nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf wanta rifeensa keenya faana rifeensi keenya jaalatu
hojjannee akkanatti itti dibnaa jechuudha. Akkuma argitanii ani sa'aatii dheeraa masaaj godheera garuu nan gabaabsa viidiyoo isaa maleeyyuu akkanatti bifa kanaan erga hunduma isaa itti dibnee hunduma isaa masaaj goonee bakka tokkotti inee laastikii itti dhaane jechuudha. Mamichaddutti akkasuma laastikiidhaa fi irraan shaashii hidhadhaa. Biyyaansi sa'aatii lama sa'aatii sadii nan tursiisa. Isinis akka fedhii keessanitti amma dandeessan amma isiniif mijate tursiisuu dandeessu. Innaa bifa kanaanii akkasitti rifeensa keenya kunuunfachuu qabna isiniin jedha. Isinis rifeensa keessan kunuunfadhaanii isiniin jedhaan hunduma keessaniini. Kun immoo maaliif yoo jettanii tokkoffaa akka qilleensi hin baaneef hin fayyada jechuun erga rifeensa keenya irratti dibannee yoo shaashii kana akkasitti ittiin gaariidha ta'a rifeensa keenyaaf jechuudha. Garuu yoo shaashiitti dhubaanne qilleensi waan galuuf moorisa kanatu irra filatamaa jechuudha. Jalaan laastikii godhachuun immoo akka nuti gadi yaanneef akka shaashiitti waliin darbineef isiniin jira. Kinoo amma haaluma kanaan miiccadheetii dhufee akkuma argitan kana kinoo fiixeen isaallee firiizii ta'ee dhugaa lallaafii baay'ee tokko bareedaa namatti tola. Akka innaa ilaalanii otoo hin innaan qabatan baay'ee tokko namatti tolan isiniin jira. Innaa miiccadhee immoo ergan fixee qibaatii itti dibeenii kukkubeeffadhe jechuudha. Kinoo akkuma argaa jirtan kana kinoo bifa kanaan kukkubeeffadhe qibaatii keessa isaatti sirriitti itti dibee amma na barbaachisu akkasitti dibadhe jechuudha. Akkasitti itti fayyadame jechuudha. Kanaaf isinis itti fayyadamaa isiniin jira. Galatooma.